Cinggu shamarran biyya Arabaatti ilaala. Silaanatu fooqirraa of darbata wallaahi jedhaa jetti. Nuti shamarran biyya Arabaa itti of darbachuuti hunda keenyatu of darbata. Namni miidhaan irra hin geenye jira hin jiru. Inni kan abbaan manaa biyyaa baasee warra isaa biyya Arabaatti ergatee warri immoo abbaa manaatti maallaqa ergitee maallaqa sanaan jaartii fuudhee ijoollee 3-4 argatee isiin biyya Arabaa keessatti umurii isii deemee wallahi የነገ ተስፋ የሚባል ነገር የለም። የስራ ጫና የመዳም ጭቅጭቅ ቃጥላይ አንዘሊ ኡሙሪን ዴሜ ጃርሳን አደባቴ ዋንደ ለገት እንጅሩ ማቲዳን ሀደባቴ ማቲና ባመናኬ ማሌኑ ያደቱ ይዳ እንጅሩ የነገ ተስፋ የሚባል ከንንቀው ነው ጅራታ ጅሩ ወላሂ ላዚ ሸመረን ቢያረባ የነገ ተስፋ ከንጀለም እንጅሩ አርቲስቲ ነው ካንም ሞዴሊስቲ የነገ ተስፋ አላቸው። የዛሬ እዚህ ጋር በበላሽ ነገ እዚህ ጋር እኛ እኮ ተስፋ የለንም እየኖርን ነው። ሸመራን ኬኛ ፎቂ አረባራን ገዱፍ ደርበዳ ፎቂ አረባራን ኦፍ ገደርበዴ ኦፍ አጄሳ ወጋ ቱርባ ወጨዴ ዱዋን ጅራ ወጋ ሰዴት ወጨዴ ዱዋን ጅራ ወሮኒ ጀተን ኦፍ አጄፍተኒ ተወን ፊደን ጅሩ ዱጉማቲ ኦቦሌቲ ኬኛ ከና ኤርጋ ጉዳን ደበርሲቴ namni homaa takka hin qabneeyyuu akka waa qabuutitti ofitti gammadee kan jiraatutu jira jechuudha. Maaliif fayyaa qabda kaa ammas hojjettee argatta. Warri gad of darbeetoo of ajjeesuu qabu isa taa'ee waan namaa nyaatu sani. Isa ciisee kan hojii hin beekne hojiin garam jiraa kan hin beekne isa taa'ee waan namaa haleelu sani. Sababbiin isaa beektu gaafa waa itti ergan irraa dhaabbate bakka fuudhuu hin beeku. Ciisee nyaachuu malee dalagaa hin beeku. Gaafa dalagaatti ka'u dalagaan faallaa harkaa dhufa. Isatu fajjeesuu qaba jechuudha. Isin immoo ani akka mataa kootti ofirraa fudhadhee yoo nan ofii kiyyaa akka nama tokkootti ofii kiyyaa ofirraa fudhadhee isin himu. Waggaa 10 biyya Arabaa hojjedhe ofiinaa jedhu. Maallaqa waggaa 10 kanaa nama tokkotti ergee namaa godhee garummoo nan kaaddame. Homaa hin qabu duwwaan jira zeeroon jira. Zeeroo irraa ka'ee of jijjiiruu hin danda'uun tokko jedhee maallaqa waggaa 10 dhabe san akka barumsaatitti fudhadhee maallaqa waggaa 2 hojjedhe duubatti deebi'ee waggaa 2 hojjedhee waggaa 2 of jijjiiruu nama hin danda'u jechuudha. Isiniif galee sababni isaa ani hojiin beekaa dalagaan beekaa akkamitti akka namni tokko hojjetee of jijjiiru nan beekaa. Hojii baradhee jira ciisee waan namaa nyaanne taa'ee maallaqa namaa nyaanne waan namaa hin kajeellanne humna kiyyaanan fidee humna kiyyaan kennee deebi'ee humna kiyyaan kaaddame. Amma immoo humna kiyyaan hojjedheen immoo of jijjiiree eenyummaa koo mul'isuun nama hin danda'udha jechuudha. Maaf ofirraa ka'ee isinitti hime. Ani waggaa 2 hojjedheen dhugaa isinitti hima. Garuu namni na jalaa nyaatetii miti. Qabannaa wallaaleni daa'ima maallaqa kana bakka wanna natti bareedeen bitachuu nama rakkadhe naan jedhee kennu deemeen zeerotti gale jechuudha. Dhugaan isinitti hima waggaa 2 biyya Arabaa hojjedhe wanna takka dodoon hojjetin birri sun lafa seene waaqa seene bakka ni dhaqee hin beeku ofiisaatii bararee badee bakkuma ni dhaqee hin beeku jechuudha walumaa galatti. Garuu ergasii barumsan irraa fudhadhe barumsa hagana hin jedhamu irraa fudhadhe waa baay'ee hojjedheera jechuudha. Maallaqa jalqaba waggaa 2 hojjedhe ijoollee baay'een kan waggaa 2 hojjennu yeroo duraa maallaqni sun bakka itti balleessinu hin beeknu akka dhufneen ebeluudhaa godhaa jennaa maatiidha jennaa oduu akka jennu waggaa 2 illim jettee dhumatti hin arginu. Gini yoo duuba deebinee ilaallu maallaqni hin jiru. Maallaqni sun hin jiru. Gini nuu maan godhanne bara. Maallaqa sanis wantuma mul'atu nuun goone bara. Oduma kaanii goonu akkuma nama abbaa qabeenyaatitti maallaqni sun bakkuma inni dhaqu hin arginu waggaa 2 dhumate. Garuu barumsa guddaa isarraa yoo barumsa guddaa fudhanne qabannaa yoo itti beekne immoo waggaa 2 nu jijjiiruu danda'a. Akkamitti maallaqa kana yoo hojjedhe akkaman godha maalan godha maaloon hojjedhan jijjiiramuu qaba haala kamiin maallaqa namatti ergitee nama nuuf hin jijjiirsin keessattuu nama hin beekne tokko ollaaniidhaan bartee na fuudha jettee itti maallaqan ergine. Yoo gowwoomte malee shilingiitti erguun qabdu si baratee miti si jaalatee miti
suma haa eegu yaa hojjetu ni sachitti atis asitti hojjedhu gaafa galtanii siraatan wal fuutanii walitti dabalamachuu qabeenyi sun sinuma fayyada numa fayyada namni tokko bultee wajjin hojjete qabeenyi gamaa gamana hojjetamee gaafa walitti dabalame nuumaa fi ijoollee nuti nu jidduutti uumamu fayyada malee namni biraa jidduu keenya siinii qabeenya isinitti fayyadama. Kanaafuu ijoolleen ofan ajjeesaa ani bakka ammaan booda hin fayyadu warroonni jettan sirriitti fayyadu jechuudha. Aamshuur zaatti keessattuu shamarran gola madaamii badii keessanirraa baradhaati madaamii bira jirtan tana shururuu jedhaa sossobadhaati waggaa 2 biratti hojjedhaa mala keessa sirreeffadhaa. Dhugaan sinin jedha waggaa 2 miti waggaan takka nama jijjiirti yoo maallaqni baay'ateef nama hin jijjiiru ilma namaa osoo wanna feete goote maallaqni baay'een sin jijjiiru. Maallaqni eenyummaa keessin ibsu. Maallaqni ofitti amantummaa keessatti agarsiisu. Baga kennite, baga nyaatamte, baga dhabde, baga duwwaa taate. Maaliif eenyummaa kee beekta? Akka hojjettee of jijjiirtu. Ilma namaa tokko hojiin akka jijjiiru sirriitti beekuu qabda jechuudha. Ani waleen amma maallaqatti hin amanu. Wantan godhadhee qabeenyattis hin amanu. Qabeenyi ni dhufa ni bada. Maallaqni ni dhufa ni bada. Nan argadha nan dhaba. Wanni itti amanu maal tokko fayyaadha. Fayyaa qabaachuu kooti sirriitti ofitti amana jechuudha. Maaliif yoon fayyaa qabaadheen hojjedhee of jijjiira kan jedhu waan ta'eef. Fayyaarraa kan dhafe maallaqa hin qabu kana hin qabu jedhee of hin cinqu jechuudha. I don't care. Maaliif maallaqa duras anumatu hojjetee maallaqa san fide borus anumatu hojjetee maallaqa kana fida. Hojii nan beekaa waa tokko hojjechuu nan danda'a waa uumee hojjechuu nan danda'a kan jedhutti gini sirriitti amana jechuudha. Qasiraa hojjechuun barbu'aa qaba. Qasiraa hojjechuun beekumsa si barbaachisa. Akkamitti waan tokko ol fuutee baattee waan tokko hojjechuun beekumsa si barbaachisa. Yoo isa san akkamitti akka fuutee hojjettu hin beekne qasiraan hojjettee deemtee ooltee bara hojjettee ooltu. Gola madaamii dhuftee bara qormaata meeqa keessa dabarreetu milkoofnee kan hojjechaa jirru jira. Meeqatu odoo milkaa'ina fee asii akkuma dhufee wacii ittiin dhufee fi asitti kan dhufe wacii meeqa ta'ee kisaaree odoo waa tokko bu'aa hin buusin biyyatti gale. Wanti hundumtuu ogummaa nama barbaachisa. Kanaafuu yeroo hundumaa qabeenya maallaqatti osoo hin taane ogummaa keessanitti amanadhaa. Ofis fooqirra dhaabbatanii gad of darbuun ogummaa isinitti fakkaatina. Kuni cubbuudha. Lubbuu keessan baasuun cubbuudha. Waaqayyo inni fayyaa nuu kenne. Inni akka hojjennu kan nu godhe. Inni akka kenninu kan nu godhe. Galanni isaa hin badin. Dhugaan siniin jedhaan. Shamarran biyya Arabaa ofitti boonaa ofitti kooraa. Har'as taanan borus taanan jechuudha. Nuti goota. Biyyas gaafa galle hojii kamoo odoon sodaatiin nama itti seennee hojjechuu dandeenyu. Mindaa ji'a 2 harkatti qabannee gaafa galle tooftaa mindaa san ittiin hojjetamu maallaqa san ittiin hojjennee of jijjiiruu dandeenyu yoo beenne nuti mindaan ji'a 2 nu jijjiirti. Sammuun keenya bal'aadha. Warroota ciisee maallaqa nurraa nyaatu warroota sammuun isaanii dhiphatee shamarran biyya Arabaa qofa yaadee echanan maallaqa irraa argadha jedhee yaadu osoo hin taane warroota hojjedheen of jijjiira jennee ofitti amannee dhaabbannee jirrudha jechuudha nuti. Kanaafuu yeroo hundumaa ofii fayyaa keessanii fi ofitti amantummaa keessaniin boonaa malee maaliif of ajjeeftu? Gaafa of ajjeeftan sanii namoota sin miidhe kaatanii ilaaltanii akka inni ta'u argitu moo maalidhamee warroonni of ajjeesuu yaaddan kuni? Dhuguman sinin jedha nagarramtu bara. Warroonni ani garuu ofiin odoo wanni fe'ee galee aga guyyaa waaqayyoon naa eeyyumitti ofiin ajjeesu. Gaafa waaqayyoon naa eeyyume bakka guyyaan kee dhumate yoo naan jedhe bakka nan deema. Waaqayyoon hin beeka gaafa na fudhatu addunyaa kanarraa. Lafa naa ka'e jira. Agasitti immoo hojii gaarummaa hojjechuu wanta gaarii wanta namni narraa jaalatu wanta sabni namarraa jaalatu hojjechuudha malee waan hin taane fi waan hin fakkaanne tokko hojjetanii of miidhuu tasallee nama barbaachisu jechuudha. Maaloo shamarran biyya gola ormaa ta'e ani kosii qoshaashadhaa maali? Ani bara nutsuu qulqulluu laphee nutsuu nama qabduudha shamarran gola madaamii. Kan dhara hin beekne, kan soba hin beekne, soba ofiishiitii sobdeet nama kan jiraachiftu jechuudha. Waa meeqa gwaadaa keessatti of dhossine nama lafa kufi kaafne jechuudha. Ofii keenya osoo hin qabaatin liqeeffannee nama kufi kaafnee raawwannee deebinee liqaa san nama kaffalluudha nu. Rakkataa meeqa gargaarri gola madaamii keessa teenye eebba meeqa qabna seetan. Iyyeessa meeqa gargaarreet bar eebbi iyyeessa sanii baay'een kan nurra gahe hedduu keenya jira jechuudha.
Namni nama hin gargaarre hin jiru as teenyee. Dhugaan isinitti himaan. Kanaaf ani hin fayyadu ofan ajjeesaa jaalallee koo dhabee minaamina warroonni jetta suni I don't care. Dhugaa sammuu keechan banadhaa. Akkasii sa'aatii hojii kiyyarra daqiiqaa 10 hatee tanan viidiyoo kana isin hojjedha. Isin immoo laayik gochuudhaan na jabeessaa isiniin jedha. Turtiin wajjin gootaniif galatoomaa. Oolmaan keessan oolmaa gaarii oolmaa bareedduu isiniif haa ta'u. Amma fiigichaan kushiinaa koo seenaanii turtii isinii gaarii.